warroonni teemuurraa xalabachuu barbaadan jechuudha. Birrii xiqqootiin xalaba'aatii sanii booda geemii taphadha. Achuma irratti geemii isinii kennama. Geemii sana erga taphattanii booddee teemuun immoo itti isinii dammaree isinii fidaa jechuudha. Ani amma waan sadiin ajajadhe. Waan sadii kanan ajajadhe kaalsii miillaati garuu kan qibaatiiti. Kanan ajajadhe. Ixaansee immoo kanan ajajadhe. Shurraabii jaappoonii jechuudha. Baay'ee nama rarti. Firee takkan ajajadhe. Firee sadii mitiire na ilaala jeetanii. Garuu inni boonisii baay'ee naa fide. Kana firee takkan ajajadhe inni garuu firee afur naa fide jechuudha. Kanammoo firee afur itti naa dabale. Kanammoo hin heegne kuma baneetti jira. Haa ilaallu wajjumaa. Surreedha. Wala. Firee afur jechuudha. Firee afur itti naa kenne boonisii. Kanaatiyyuu carraa keessan yaalaa isiniin jedha. Dhugaa rabbii yoo nammoo yabbu wayiiti. Birriin keessa yoo bahe waan xinnoodhaan bahe akkanatti carraa akka kana badhaafamu isinii wayyaa isiniin jedha. Kanaatiyyuu warroonni akka koo carraa kana fayyatan itti fayyadamaa. Itti fayyadaman hawwii kootii isiniin jedha. Buruushii kanallee naa fideera jechuudha. Kanaatiif itti fayyadamaa carraa kana of hin dabarsinaa. Yaala hin teenya tiiktookii irra iyyuu mitiire amma tiiktookii irra teenyuyyuu asirratti haa yaalu. Teemuurraa seenuu jechuudha. Carqii babbareedaa gugurraacha naa fide dhugaa rabbii. Kun amma Itoophiyaatti birrii 1000 gadi hin bitamu. Baay'ee yabbuudha yoo namuu. Kanaatiifuu siree keessa yaalladha. Ntaayina zimmattanii. Tiiktookitti fiigiina. Ila kana birriitti baasee mitiidha toora naa fiditee mootu. Kani baay'ee yabbuudha yoo namuu. Kanaatiifuu carraa keessa yaalaa heddiloomaa isiniin jedha. Tolee. Nagaa irraa kan akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kooti fayyaa kooti rabbiitti haa tolu. Isin akkam jirtu naguma keessanii hoo nageenyi badhaadhaa. YouTube ko subscribe like share naa gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Tole. Darbee immoo waan isiniin jechuu barbaade tokko mataa keessan dheereffachuu yoo barbaaddan mataan keessan akka isin jalaa hin caccabne yoo barbaaddanii roosmarii ji'a abasuuda gurraacha ji'aati. Qarafaa ji'aati iddoo tokkotti hojjeta'a. Ani amma torbee lama fixeera kun ergan hojjedhee jechuudha. Beekaan ukkaamsa taaheera. Ammaa booda dibachuu hin danda'a jechuudha. Inni galee akka ani barbaaduu fi haala ani barbaadu naa ta'ee waan jiruuf laala. Juusii fakkaatu juusii Itoophiyaa. Dhugaa rabbii qallaalii mataa namaan fayyadu. Araboota kana mee ilaala. Araboonni waan akka kanaatti fayyadamu jechuudha. Waan akka kana fayyadamanii mataa isaaniitti dibatu. Baay'ee mataan isaanii hin dheerata. Kanaatiifuu itti fayyadamaa. Ila akka ani godhee kana godhaati itti fayyadamaadhaan. Roosmarii ji'aa isaati. Abasuuda gurraachummaa isaa otoon akaayiin jechuudha. Qarafaa immoo maankaama tokkoon keessa buuseera. Kanaatiifuu akkanatti fayyadamaa. Ishee waan ofii fayyadamne dhuunfaamatti guduunfannee taa'u osoo hin taane ifa baasnee finnee walitti haa agarsiisnu. Isa wayyaa isiniin jedha. Anamma kana booda mataa kiyyatti fayyadama jechuudha. Bakkee dhabite hin beekonni qibaatii masakaa yoo ta'e malee waan akka kanaa kana manumatti hojjetadhe itti fayyadama. Kanaatiifuu isinillee manumatti hojjetate itti fayyadamaa isiniin jedha.
Kun ammoo dhugaa warroon akka kiyyaa as keessa faaxuu qabu fatti fayyadama. Laan kun naa margee jira la. Kirtan akkanatti naa margee jira. Dura faaxuun isaa keessa ol badaa ture ila margaa jira. Ni galee kanaatiifuu ila kanatti itti fayyadama. Nama torbee lama ta'a. Torbee lama ol yoo akkas ta'e malee isaa gadi hin ta'u. Akkanatti itti fayyadamuu jammareera. Ammumaan banee jechuudha. Dura fixee xinnoo tokko godhee fayyadamee waan fooyyee qabuudhaaf jijjiirama waan ofirratti argeef amma mala kana guutuus akkanatti hojjetadhe itti fayyadamuu fananii. Kanaatiif isinillee akkuma koo kana bakkeedha birrii baay'eedhaan bituu irraa mana keessaa itti fayyadama. Manatti hojjetadhaati carraa keessa mana itti yaalladha siniin jedha. Kun ergaa kooti. Faayidaa dhufee koo argeessinitti hima.